Ashamaa akkam jirtanii hordoftootaaf kabajamtoota maatii Almaas Salaalee soddomii lama jalatti argamtan biyya keessaa fi biyya alaa kan jirtan nageenyi rabbii iddoof lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu jechuuti barbaada. Har'a dheena waliin hojjannaa nu faana turtii gaarii nyaata warra Arabaa foon mo'ash jedhama. As keessa kan jiru shunkurtii adii, shunkurtii diimaa, loomii akkasuma heelii baala majbuusii ittiin hojjetamu kan hindiiti jechuudha. As keessatti kun danfaatee jira. Asitti immoo foontu danfaa jira. Foon kun daqiiqa 5 fi erga daqiiqa 5 danfee booddee garanatti jechuudha kan galu. As keessa sa'aatii 2 ni tura. Sa'aatii 2 booddee gara nyaata isaanii moosh jedhama jechuudha. Haga dhumaa nu faana turtii gaarii qabaadha. Amma foon as keessa galcha jechuudha. Sa'aatii 2 hin danfaa jechuudha. Foon kun as keessatti bilchaateetii jira keessaa ba'a. Shunkurtii ergan xabbasee booddee timaatimiidha. Timaatimii taansee corqaa isaanii isa faranjii gurguddaadha. Kanatti aansuudhaan immoo bishaan roozii itti galcheetii jira jechuudha.